wanni feenu maali gabaabina abii kitaaba maddammari barreesse bookam otoo Jawaar Mohaammed kitaabni kun akkamitti khatabama jee qeeroo fuudhee kitaaba barreeffameef lubbuu namaa gaaga'uudhaaf odoo jeequmsa kaase Jawaarinis laawwanni jedhuun aboo yaadaan falmanii atis kitaaba eeganni maddammar jee atis kafaallaa maddammari sanbaasiituma yaadaan falmadhu malee Abiy Ahmed kitaaba barreessee wanni beekte Oromootti haastuuf maali jennee numa qeynaa jechuudha. Yaada walii sodaachuu hin qabnu. Wanni beekte abaarsa guddaa nuti ta'e maali? Wanni Oromoo hooggantuuni bargaa taa'anii yaada walii sodaatanii jechuudha. Faannoo ol mootummaan irraa kitaaba kanarra sodaata jechuudha. Yaadu Jawaar irraa kuni feerii jennee hin yaannu jechuudha. Silaarraa Keeniyaaf kabajaa guddaa ta'a. Even silaa embaasiin Itoophiyaatu dhaquu qabaa jechuudha. Siyaasan beektan malee. Odoo siyaasa beektanii ka sponsora godhuu beektee baacaa dabalee ta'uu qabaa jechuudha. Dheeyxaniitu kitaaba sanuu bitattanii akka Oromottuu dhageeffattanii kitaaba san dubbiftanii deebisaa Jawaar Mohaammed kannu. That's very civilized jechuudha. Siyaasaan beektee qarooma silaa arra aangaawwanni embaasii Itoophiyaadhaa kan Keeniyaadhaa ambaasadar Jeneraal Baacaa dabaleedhaa dabalatee waliinuu achuu dheeyxanii kitaaba sanuu bitattanii obboleessa keessanii congratulation jettaniini eega kitaaba dubbiftan booda ammoo book review godhuun numa jirti jechuudha. Kitaaba yaada kitaaba isaa keessa jiru ammoo OBN irratti ta'uu miidiyaalee jirtu irratti odoo challenge gootanii haanulleen beektee itti sangalatoonfannaa jechuudha. Yaada isaa fudhaa miti. Ammoo mirga kitaaba barreessuu fi eebbisiisuudhaa sanni qaba fudhachuu qabdanii jechuudha. Odoo dandeessanii Ameerikattuu ukaamsuun feetan jechuudha Oromoo. Kanaatu ifa nuute. Beektee silaa isanii taate Ameerikuma keessattuu Oromoon beektee dubbachuu qabdu, huxuu jechuu qabdu. Biyya addunyaa kana hundarrattu tuni qaanii guddoodha jechuudha mootummaadhaaf. Jawaaris ammaa achi kaanus already jalqabee jechuudha. Mootummaa challenge godhuu jalqabee jira. Qabsootti deebi'ee jira. Kanaafuu atiin Keeniyaadhaan nageetti jechuudha isa barbaachisa.